بايه نما قدسيسام العلماء ورثة الأنبياء. يقال بصفة جرى مسجد غدا سبيل للصلاة سبيل من غدا إلى المسجد مسجد كان إني أريد أن يكتب kabajamtoota obboleewwan muslimaa bakka jirtanitti nageenyi rabbii kiyyaa isinirraa jiraatu jecha akkuma beekamu torban darbee ergaa sheeka keenyaa sheek Maashar Huseen isin biraa gahuun ni yaadatama. Maarree har'as qabatama madrasaan sheek Maashar Huseen magaalaa Jimmaa Baddaa Bunaatti argamu maalirraa akka jiru isin agarsiisuuf jiraama. Akkuma sheekni jedhanii turan gaafa Shawwaal 15 darasoonni deebi'anii kitaaba hiikanii darasoonni kunneen hamma duraan irratti dabalanii waan deebi'aniif manni guutee bakki walakkaatee jirama. Kunoo akkuma isin ilaaltan yeroo sheekni mana keessa karaa isan manni guutee garii bakki isaa irratti jirama. Hunda caalaa wanti garaa nama nyaatu darasoonni yeroo kitaaba baaftu bakka taa'uudhaaf kunoo haala kanaan gariin madaabaraa citaa gariin ammoo baala mukaa ijaarratee keessa taa'aa jiran yeroo aduun jirtu akkuma ta'etti ni jiraatu garuu yeroo bokkaan roobu bakkee dhaqan waan hin jirreef hundinuu kitaaba dhaabee manatti galee sheeknis akka kitaaba qaraa'isuu hin dandeenye godhaa jiran. متعلمتي قران جباتمي تسكونها في الرافقاتمي بيو درسوني كيس فجافمي كانوا في الرام بيكني نعمة بدافمي كيس ديمي لالان قران نرافمي كن نعمة ربي تيوتوبتمي ميكة ولا لان الرافودتمي كان جبامي هدود بشري ترجمي علمي أكبهري. Kanaaf obboleewwan kiyyaa darasoota kanatti bakka gochuun qur'aanatti bakka gochuudhaan akkasuma hadiisa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaamitti bakka gochuudha waan ta'eef kan qabu qabeenyaan kan hin qabne yaada gaariin markaza kana gargaaruun dirqama muslimmaatiin akkasuma dirqama namummaatiin. Namoonni hirmaachuu barbaadan karaa akkaawuntii sheek Maashar Huseen baankii daldala Itoophiyaa 1122 baankii Oromiyaa 1041 namni kallattiin isaan qunnamuu barbaadanis karaa toora bilbila isaanii duwwaa 913 isaaniif gachuu dandeessu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.